wanta baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ijoollee keenya biyyarraa ba'anii biyya ormaa keessatti kan irra ga'u balaa hedduutu irra ga'a jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Egaa nagaan daganne obboloota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Ani obboleettiin keessan fayyaa kooti, Waaqayyo haa galatu. Egaa mucayyoon kuni akkuma nama kamii biyyarraa baatee biyya keenya biiroon keenya jechuudha afaan beekti jedhaniitu mucayoo kana ergani. Gaafa mucayoo kana biyya Soodiitti ergan mucayoon afaan hin beektu, biyyaas baatee hin beektu. Isa booda iddoon ishee ga'e yookaan manni ishee ga'e jaarsaaf jaartii biradha. Jaarsaaf jaartii jechuun immoo ofii isaanii dadhaboodha waan ta'eef nama afaan beeku barbaadu ture. Haa ta'u malee mucayoo kana jaarsi manni ishee fudhatee jechuudha. Waan jaarsaaf jaartii ta'eef mucayoo kana afaan waan hin beekneef gara biirootti deebisanii miindaa ishii ji'a tokko kaffalaniifi jechuudha. Isa booda biirootti gaafa deebisan biiroo Saawudiitti jechuudha. Gaafa deebisan biiroo san keessatti immoo dabaddabanii ajjeesanii jechuudha. Biiroo jechuun ijoollee keenyaaf kan dhaabate ture. Maaliif waan rakkatan yoo isaanii ta'uu dide mana kan jijjiiraniif kan akka seeratti dhaabbatee jechuudha biiroo jechuun. Garuu isaan immoo biiroo san keessatti mucaan kun kan duute jechuudha. Dabaddabanii ajjeesanii jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Egaa lammii keenya miti jedhu kan dabaddabee gocha akkasiirratti godhe. Haa ta'u biiroo keessatti haa duutu malee lammii keenya miti jedhu. Namni ajjeese kun akka daldalatti mucayoo kana yookaan ijoollee tokko manni hin taane yoo ta'e kan jijjiiruu fi achi mana sanaa fuudhee biirootti kan deebisu nama akkasii ture kan mucayoo kana dabaddabee ajjeese jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi. Garuu biiroon ijoollee keenyaaf dhaabata jennaan ijoolleen keenya deemanii biiroo keessatti du'aa jiru. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi. Gochaan ijoollee keenya irratti raawwachaa jiru kan namatti gaddisiisudha. Kan namatti ulfaatudha. Ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti miidhamaa jiru. Dhugaa dubbachuufi biiroo keessatti kan du'an miti, kan biiroon namaaf dubbatu, kan namaaf dhaabatu akka seeratti malee biiroo keessatti deemanii kan du'an miti. Waaqayyo namaa oolchu. Mucayoon kun akkatti lubbuun ishee darbee biiroo keessatti reeffi ishee argamee baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee dubbachuun namatti ulfaataa jechuudha. Of jijjiiruuf biyyaa baatee kaate akkatti lubbuun ishee darbee nama oolchus akkasii. Mucayoon egaa lubbuun ishee du'eera, lubbuun ishee darbeera. Firoota ishee, maatii ishee hundumaaf jajjabina haa kennu. Reeffa ishee immoo akka gara biyyaatti galu gargaaruuf ishee ergochuun dirqama keenya. Egaa mucayoo kana waan barbaachisuun bira dhaabachuun dirqama keenya. Nagaan naaf tura.